Tokko moo dhuftee Abrahaamii Ruutaa qaxaree hojjechiisa malee akka isheen dura fiqireenyaa isaa taate jaalallee isaa taate amma immoo haadha manaa isaa taate ani hin beeku. Waggaa 2 dura jaalallee koo ture ani immoo qabxinnaa dhufnaanii yuunivarsiitii deemee yuunivarsiitii Diilaan deemee achi yeroo jiru video isaanii tokko yeroon ilaalu maa inni Abrish kun yeroon jedhuuni hojiidha maawmiti naan jedha. Shakkaan ture garuu yuunivarsiitii dhiisee akkatti dhufu hin qabu. Na jaalallee koo ture waggaa 2 dura. Waggaa 2 dura jaalallee koo ture. Yeroo sanatti immoo Ruutaa kana akka inni qaxaree baqaachuun akka haadha manaa fi abbaa manaa jaalalleewwanii waliin haasa'anii akka viidiyoo dalagan. Inna amma jedhi jennaani niitii godhatee fuudhee baqqaan yuunivarsiitii aqaarraxeen dhufe addaan kuteen dhufe. Haaqinee balaayite humna kootii ol ta'e. Dhiisi humna kootii ol ta'e. Kanaafuu awwaanan beeku tokko illee hin qabu. Ragaa hunduma qaba namoonni nu beekan jiru suuraan jira viidiyoon jira ani hin sobdin seedu garbachuudhaaf garuu yeroon ilaalu viidiyoon dhuguma jira viidiyoo durii jechuudha gaa namni yeroo umuriidhaan dabalaa deemu jijjiiramaa dhufa miti fufurdataa nama guddaa ta'a qaamni isaa gugguutaa famne Abrishiin enna ishee faana isheenis akka kana miti innis akka kana miti huqqataa ture qallaa ture isheenillee akkasi cuucaa wayii turte. Isheenis qalloo tokko turte. Suuraa duriin na gadi baasan. Hinde maanni wanti kun dhugaadhaan jedhan hin boose. Achi dubartoonni jette. Ani na faana dhaabbatanii na dubbattuun se'e narra gortuun se'e. Isin immoo irra caalayyuu akka ni boo'u gootanii. Maalan isin godhe. Hinde ani jaalallee koo amanee waanan dhiisee deemeefiyyuu. Jaalallee kooti fedhee biraa deemuu dhiisaayyuu. Anamma waan hin jedhee waa'ee Ruutaan dubbanneetti. Ani garuu waan na beekuu qabdaniitti. Jaalallee isaa durii. Akkasumatti dhiisee deemuu koo osoo walloliin. YouTubeidhaaf immoo dubartii Ruutaa kana akka qaxaramtee safaana hojjettu kaffaltiidhaan. Naafin ikkoon beekannaan asii odeessuun iyya. Sasila taa'u. Sahaasa'u hin haasa'u. Abee. Na amma yeroo Ruutaan ulfataatetti eeggattee dhuftee naan jechuu dandeessu. Na ani Ruutaa tuquuf jedhee miti. Ruutaan ulfataanaan dhuftee ati immoo jechuu dandeessu. Ani ishee tuqaan jiru. Garuu ani jaalallee Abrishidha. Na baraayyuu jette. Bakka hettee boossi. Hin boossi xayyib. Shi maaltu godhamaa jedhaniin. Maaltu ta'a. Hamma kana kamti deemeenni. An amanee isee deeme. Yuunivarsiitii deemuun dirqama waan natti ta'eef deeme. Lola sarraa hin qabu. Achi deemee illee faana haasa'an ture. Waan tokko yeroo keessa jechuun addatti yeroo mul'atu maalidha yeroon jedhu waan addaan jiru hojii madhanaan jedha. Kanaaf Ruutaani haadhimaa isaan turre hojii hojjetti faana malee bakka isaan hojiin isaanii hunduu diraamaa ma ture miti diraamaa ma dalagu sila miti diraamaa hojii ma hojjetti malee waan biraa hin turre. Amma garuu ani achi dadhabnaan yuunivarsiitii dhiisee dhufe Diillaarraan dhufe eenyuu na beeka akka achi barachaan ture akka Abrish faana tures alamiin na beeka itti addunyaan na beeka yoo osku barbaadan malee suuraa baay'een jira viidiyoon jiraatte. Jara keenya nagaa sin gaafadheera garuu nagaa siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu. Nagaa keessaniin baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u baga jiraattan bagaarra keessanii. Anoo diraamaan animmoo sobumsi ajandaanse. Ishi ajandaamti taana suuraan sun hundeessaa dhufee viidiyoon eessaa dhufee viidiyoon dur wal faana waraabamaa faa jiru suuraa wal faana kaan akka jaalalleewwaniitti wal dhungatanii wal baatame direeshinoo jira. Inna yaa'u laayifii mataasaa dabarsuu danda'a. Garuu waggaa 2 teessee har'a dhufu maaltu barbaachise? Namni biraan jiru.
utuma ta'eyyuu utuma ishiin keewwattee deemte amantee jechuudha. Inni immoo ishee faana jammare miti. Ishii dhiisuu qabdi gaa dirqamaan harkaa baasti moo akkam? Innoo jaalalleen qaba jedhee ishee irraan gorre. Innoo filsisseedhe kunoo cidha qopheeffatanii maal jedhanii isa xumuramee mucaan ruuttaan ulfataa ta'e amma maaltu gadaa dhufuttee uftee boosse. Moo hin gaabbite. Namni kun kan koo ture jettee dhuftee bu'aa jirti. Nama akka isaan argadhuttee bu'aarti. Moo waat? Mindinoo? An qodaamti isaanii kun naan taane garuu. Isaan fiqireenyaa koo duri. Hunda faana immoo suuraa qaba. Waan nama dhibu immoo suuraa durii qaba. Hunda isaanii faana immoo ani kan na dhiba bara. Tokkorraa fattedhee bakka daqiiqaa amabbaanaa ishee tokko taqqee maxxana natti fakkaata. Tokko faana wallola dhaqee cas jedha fakkaata. Takkasiin eeguu hin turus natti fakkaata. Isaan immoo ta'anii ka'anii na gaabban deebi'anii ufanii bu'u. Innaa amma ruuttaan qawwaxaarti jechuudha. Intaloon boossee biyya balleessaarti. Intaloon dubartoonni narra gortuun se'ee narra faana dhaabbattuun se'ee mimmaan konaa qorsituun se'eetti. Akkam innaan na kaadee nan ganame an kana hin beeku kaayyuu. Taa'ee na eegaa hojii hojjechaaran se'ee. Siqa jettee mucaan maal godhe shifaana dhaabbana moo duuba dhaabbana moo fuuldura dhaabbanna intala kana faana? Sijjammarnuun ilaallatuun maal gochi faana dhaabbannas fuulduras duubas hin dhaabbannu. Garuu na dhibeera waan kana keessatti waan haasa'uu barbaadanii dubartiin tokko erga dhiirri tokko sin eega siin jedhe sumaanuu sin eega siin jedhe walii galtanii immoo laayifii kan biraa jalqabe dhuftee seera qabeessaan gaafachuu laal miidiyaa toon taane yaa'u miidiyaadhaan alas miidiyaattis dhuftee gaafachuu lakkii na dogoggoree na gowwamsitee minaamin jedhe gara keetti deebi'a taanaan weeldaan. Garummoo innus hin barbaanne kalasaanu jireenya mataa koo dhaabbadheera jedha taanaan maal goota qoysti dirqamaan irraa butteetu jalaa fuutee hankee godhatamu boossees maal goota. Jarri kun amma baay'ee fagaatan gaa'ela godhatan xumuran isheen immoo jaalallee turte. Kana baay'ee tokko na dhibna irraa dalagee haasa'e malee qo'anii viidiyoo isaanii qaatan dhiise. Isaan irraan dalaguun isaan irraan hojjetu. Ordoftoonni kos fedhii isaaniin qaban isaaniin ilaalus laash jedhaniiru. Dabbaree natti fakkaata. Kijibuma isaanii dadhabdanii ilaaluu dhiistanii. Kanaaf anillee yeroo ilaalu marqaama wayiitti dubbiin isaanii nan dhiisa. An kun garuu adda natti ta'eela. Intaloon kun waggaa 2 qulqulluu teessee kaatee deebitee dhufuun ishii na dhiba.